Kiyya Islaamaa guutuu addunyaa keessatti argamtan hiyyooyyaa jirra jirtu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedheen jira. Wanti jechuu barbaadu ganama irratti dhimmuma kanaan kan wal qabatu namootni baay'een bakka argamanitti hayyootiin amantaa bakka argamanitti sagantaa dhimma biyya keenya keessa deemaa jiru kana wajjiniin waa hedduu dubbachaa turre jennee ammas namoota yeroo sanitti waan kanan arginiif informationii kana waliin gahuun dirqama. Yeroo ammaa biyyi keenya haalli isiin keessa jirtu keessattuu musliimni biyya keenyaa jechuudha. Rakkoo inni keessa jiru isin martuu miidiyaa wal qixa fayyadamaa jirra waan ta'eef informationii update argachaa jirtu jedheen yaada. Kanuma wal qabatee rakkoon jiru maalidha yoo jedhamee jedhe majliisa biyyattii irraa kaasee amma majliisa naannoleetti qindoominni wal dubbisuun yookaan wal hubannoon jiru xiqqoo gadi laaffataadha. Keessattuu majlisni federaalaatiif kan Sheekh Haji Ibrahim Tufaan durfamuu fi kan naannolee fakkeenyaaf Oromiyaa majlisa Islaamaa naannoo Oromiyaa akkuma san kan Amhaaraa kan akkuma sana Soomalee akkuma san kan Tigraay qindoominni isaan qaban baay'ee gad bu'aadha. Kun ammoo rakkoon inni uumaa jiru bakka tokko yeroo hidhaaf dararaaf wanta adda addaa gaggeeffamu hiriira uummanni bahee gar tokko garuu callisee dhaggeeffataa jira jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Kan falmachaa jiran kaayyoo tokkoof tokko. Innis masjida rabbii diigame masjida diigame gariis agarsiisaa jira jara keenya. Obboleewwan. Nadagaa jiran jechuudha iyyuu. በአማርኛ መመለስበታለሁ ታገሱኝ ብያለሁ መጀመሪያ ላይ ወንድሞቻችን haye ni dhaga'ama. Okay, please namoonni osoo neetworkiin keessa jiran hojjetu hin mul'atu jettan neetworkii keessa sirreeffadhaa please disturb waliin goonu ajandaa xiqqoo waliin jeeqnu attentionii keenya kan tuqinaa. Hin kukkuta taaptaap godhaa kukkutuudhaaf ammoo rakkoon taaptaapiidha waan ta'eef taaptaapi godhaa. የማቆራረጥ ችግሩ ከኔትወርክ ሳይሆን እናንተ ታፕታፕ ሳታደርጉ ስትቀሩ ነው ታፕታፕ አድርጉ እና ጠዋት ላይ ገነመረቱ እንትን ዱበቻ ቱሬ ቂንዶሚኒ majliisa Oromiyaatiif kan naannolee qindoominni inni qabu baay'ee gad bu'aadha. Gad bu'aa ta'uu irraa wanti uumamaa jiru maali yoo jettan fakkeenyaaf jechuudha. Federaalarra majliisa federaalaa kan biyyattii jechuudha kan musliimotaa jechuudha. Ajaja isaan baasanii jedhanu kan naannolee fudhatanii immediately hawaasa yookaan muumintoota naannoo san keessatti argamu irratti ajaja wal qixxaataa wal fakkaataa dabarsanii mormiis yoo ta'ee jedhe gaafiis yoo ta'ee jedhe du'aayii kadhachuus yoo ta'ee jedhe wal faana yoo godhanii jedhan wanti kun dhiibbaa uumuu danda'a. Firqa firqaan garee garee wal qoqqoodanii wanti isaan godhan kun hangas mara bu'aa hin qabu. Dhageeffattanii fakkeenyaaf amma kaleessa Anwaar masjiid irratti hiriirri hin jiru jedhameeti uummatatti kan himamee jedhe. Hubadhaa waan kana jechuudha. Kaleessa irratti yookaan gaafa Jum'aa hiriirri wayiituu hin jiru mormii wayiituu hin jiru jedhamee uummatatti himamee uummanni nagayaan masjida dhaqee xumura irratti wayita hidhattoonni dabballi isinii galee san booda jechuudha azaana yeroo cinqii akka ba'u kan godhame Anwaar masjiditti jechuudha isinii galee. Kana jechuun maali? Sagalee wal fakkaataadhaan biyyattii keessatti masjidota argamu hunda irratti neetworkii uumanii yoo informationii kana waliin gahanii jedhan salphatti uummanni keenya yoo mormiis ta'e yoo du'aayii gochuus ta'e yoo ammoo callisanii deemus ta'e ajaja majliisa federaalaa irraa ba'u hordofee uummanni keenya gaafii mootummaaf dhiyeessu kanaaf deebii argachuu danda'a jedheen yaada. Personally ilaalcha dhuunfaa kiyyaatti kana wanti sinaaf yaadu qabdan. Ammas taanaan naannolee keessatti qindoominni isaan federaala wajjin qaban rakkoo guddaa ta'aa jira jechuudha yeroo ammaa irratti. Yeroo naannoo tokko mormiin ka'u naannoon biraa callisee ilaalaa jira. Yeroo naannoo biraatii namni du'u naannoon biraa nagayaan bahee galaa jira. Kun ta'uu hin qabu. Kaayyochi tokkoof tokko. Innis maali? Masjida diigame kana akka bakkatti mootummaan deebisu gaafii dhiyaataa jira.
malee mootummaa teessoo keerra nuuf ka'ii 6 kiiloo yookaan 4 kiiloo keessaa nuuf ka'iiti musliimni dhaqee bakka sana haa taa'u jechaa hin jiru. Sheekh Hajii Adam Tuulaa dhaqee bakka sana taa'u jechaa hin jiru. Gaafichi qulqulluudha, waan siyaasa keessa galu miti. Kanaafuu qindoomina kana akka qabaatanuu fi uummanni keenya miidiyaa irratti majliisa biyyattiitiif gaafiin inni dhiyeessuu qabu, mormiin inni dhiyeessuu qabu yeroo ammaa irratti kanaaf kana qofa mootummaa osoo hin taane. Jalqaba irratti amiirri keenya dursaan uummata islaamaa amiironni keenya keessattuu akka biyyattiitti akka federaalaatti Sheekh Hajii Ibraahiim Tuulaati. Waan kana kallattiin akka uummata keenyaaf ajaja wal fakkaataa dabarsan dhiibbaa irratti godhamuu danda'u qaba jechuudha. Amiira dursaadha isaan. Amiira jechuun rakkoo akka amantaatti uumame kanaa fi shahiidummaa maa gochuu hin taane, hidhamuu maa hin taane, tumamuu maa hin taane. Rakkoo amantaa isaanii irratti ga'e isaan kan dura dhaabbatee waan tokko jechuu qabu, ummaa kanaaf ajaja dabarsuu kan qabu jechuudha. Abiyyi irraan dhaggeeffamu kan Abiyyi caala akka musliimaatti Tuulaati. Kuni qulqulluu ifa gala jechuudha. Because amiira uummata islaama Itoophiyaa ta'anii bakka sana kan ta'aa jiran jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya qindoomina akka qabaatanuuf ajajni wal fakkaataan akka darbuuf yoo hiriirri wayiis hin jiru jedhan ajaja isaan achirraa baasan qofa hordofee yoo jedhe uummanni keenya wanti kun salphatti furmaata argata jedheen yaada akka ilaalcha dhuunfaa kootti jechuudha. Wanti nama hubachaa jiru firqaan garagaraan jechuudha. Naannoo tokko yeroo mormiin ka'u naannoo biraatti jechuudha callifamee ilaalamaa jira. Kun ta'uu hin qabu. Kaleessa rakkama fakkeenyaaf hiriirri Harargee keessatti bahee jira. Harar keessatti jechuudha. Jimma keessatti baanee jira. Shaashamannee keessatti baanee jira. Kutaaleen kaanoo. Kutaaleen musliima kaanoo. Naannoon Amaaraa musliima miti. Naannoo Somalee keessa musliimni hin jiru. Affaar keessa musliimni hin jiru. Baalee keessa musliimni hin jiru. Qindoominaan akka wal faana hiriiruu fi ajaja wal fakkaataa amiira biyyattiirra amiira keenya amantaa islaamaarra ajajni darbuu danda'uudha qaba. Kana kan hin jiru. Isatti aanu booddeen afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin irra deebi'ee amma afaan Amaariffaatiin seene. Eetu wandimmochaachin tufaan jechaa jira obboleewwan. Hajii Ibraahiim tufaan jechaa jira waan biraa maal hin jedhu. ውድና የተከበራችሁ እህት ወንድሞቻችን እያልኩኝ ያለው ጠዋት ላይም ብዙ ሰዎች በተገኙበት ትልቅ የሃይማኖት አባቶች ባሉበት በዚህ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር ነበረ። አሁን ላይ ያንን ፕሮግራም ላልተከታተላችሁት ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን ላይ በሀገራችን በተለይ ደግሞ በእስልምና በኩል በሀገራችን እየደረሰ ያለውን ችግር መፍትሄ ለማግኘት መደረግ ያለበት ሁላችንም አሚሮቻችን ወይ ደግሞ የእስልምና መጅሊስን እየመሩ ካሉት ከሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ጀምሮ እስከ ክልል አሚሮቻችን ወይ ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች ይህ ነገር በቅንጅት ገብቷችሁ አይደለ? በቅንጅት አንድ ላይ ተጣምሮ መስራት መቻል አለባቸው። በአንድ ቦታ ተቃውሞ ሲነሳ ሌላ ቦታ የሚቀመጡ ከሆነ ሌላኛው ሸሂድ እየሆነ ሌላኛው ወንጀለኛ እየተባለ እየተወቀሰ እየታሰረ እየተደበደበ ሌላኛው ግን በሰላም ወጥቶ መግባት ሁላችንም ለአንድና ለአንድ ጥያቄ እስከ ቆምን ድረስ በአንድ ቀጭን ትዕዛዝ ከፌዴራል ከእስልምና መጅሊስ ትዕዛዝ ከተሰጠ ሁሉም የክልሎች የመጅሊስ አመራሮች ይህንን ነገር ተቀባብሎ ኡማው ላይ ይህንን ነገር ማሰራጨት መቻል አለባቸው። ይህ ከሆነ ብቻ ነው በአንድ ላይ መገደልም መታሰርም መደብደብም ከሆነ አንድ ላይ ሲሆን ነው መፍትሄ መገኘት የሚችለው እንጂ ትናንትና ሁሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ አንዋር መስጂድ ላይ ምንም ተቃውሞ እንደሌለ ከመሪዎቻቸው ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ምዕመናን የጁምዓ ሰላትን ሰግደው ሊወጡ ሲሉ የታጠቁ የመንግስት ኃይሎች ያ ቦታ ላይ ስለተገኙ በተፈጠረ ግብግብ ተቃውሞ ተነስቶ የወንድሞቻችን ህይወት ማለፍና የአካል ጉዳት መድረስ አጋጥሟቸዋል። በጅማም እንደዚሁ 2 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ሸሂድ ሆነዋል። አላህ የጀነት ያድርጋቸውና ሌላው አካባቢስ ሶማሊያ ውስጥ እስላም የለም፣ አማራ ውስጥ እስላም የለም፣ ትግራይ ውስጥ እስላም የለም፣ አፋር ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ እስላም የለም። መሆን የለበትም። ትናንትና የተደረገውን ነገር ዛሬ መድገም የለብንም። አንድና አንድ ነው አላማችን። አንድ እስከሆነ ድረስ በጣምራ አንድ ላይ ይህንን ነገር ከአሚራችን
ሙስሊሙ ኡማ ከአቢይ አህመድ ወይ ደግሞ ከቤተ መንግስት ከሚወጣው ትዕዛዝ በበለጠ በአሁን ላይ መስማት ያለበት ከእስልምና መሪ የኢትዮጵያ የፌዴራል የመጅሊስ መሪ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የሚናገሩትን ቀጥተኛ የሆነን ትዕዛዝ የክልል የመጅሊስ መሪዎችም ሀሳቡን ተቀባብለው አንድ ላይ መደረግ ያለበትን ነገር ማድረግ ከቻልን ኢንሻአላህ ጥሩ ነገር ይገኛል ብዬ አስባለሁ እንጂ በአንድ በኩል ሰላማዊ ሰልፍ ተብሎ እየተወጣ በሌላ በኩል ህዝቡ በሰላም ወጥቶ ሰግዶ እየገባ ኦፍኮርስ ይህ ችግር ሳያሳምማቸው ቀርቶ አይደለም። አካባቢው ላይ ባለ የህግም ሊሆን ይችላል፣ የአንድ የመስተዳድር ችግሮች ሊሆን ይችላል። ይህንን ነገር በውስጡ አምቆ ይዞ ሊቀመጥ ይችላል። መሆን ግን የለበትም። መሞትም ከሆነ መታሰርም ከሆነ መደብደብም ከሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድና አንድ የሆነን ትዕዛዝ ተቀባብለው መስራት መቻል አለባቸው። ይህ ካልሆነ በፈረቃ እየሞትን ከማግኘት ይልቅ ወደ ማባባስ እየሄደ ነው ያለው ማለት ነው። ወቅቷቸኋል አይደል? አልን እያለ እነሱ ደግሞ ወንድሞቻቸው እየገደሉ ሰላም ጀናዛን እየጋበዙ ነው ማለት ነው። አላሁ አክበር። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው አንድ ላይ በጣምራ ህዝበ ሙስሊሙ መጅሊሱ ላይ ጫና ማድረግ አለበት። መፍትሄ ወደሚሆነው ጉዳይ ይገባ። አሚሮቻችን ለኡማው ለመስጂዱ እዛ ቦታ የተቀመጡት ገንፎ ለማገንፋት አይደለም ወይ ቆሎ ለመቁላት አይደለም። ለህዝበ ሙስሊሙ የተፈጠረውን ችግር ወይ ደግሞ ጥያቄ መልስ ለመመለስ እስከሆነ ድረስ እነሱ መሪዎቻችን ናቸው። ከነሱ በላይ ደግሞ ያለ የሀገር መስተዳድር አለ። ቀጥተኛ የሆነ ጥያቄ ጠይቅ መፍትሄ አግኝቻለሁ አላገኘውም የሚለውን ደግሞ ለኡማው መናገር አለባቸው። እዚህ ጋር መፍራት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለ ዲን እስከሆነ ድረስ ዲናችን ሁሌም ሰላም፣ ሀገር እንድትበጠበጥ፣ ህዝብ ለጉዳት እንዲደረግ ወይ ደግሞ ሀገር እንድትበጠበጥ መቼም አያዝን። የዲኑ ተልዕኮ አይደለም። ዲኑ መስጂዱ ላይ እስከደረሰ ድረስ ግን ሃይማኖቱ ላይ ችግር እስከደረሰ ድረስ ደግሞ የመከላከል ግዴታ አለበት። ይህ ደግሞ ለማንም ብሎ አይደለም፣ ለምንም ብሎ አይደለም፣ ግዴታው ስለሆነ መስጂዱ ፈርሶ ቁጭ ብሎ ቤቱ ገብቶ የሚተኛ ሙስሊም ካለ እሱ ሙስሊም ሳይሆን ጸረ ሙስሊም ነው። ገብቷቸዋል አይደለ? ቁርአን እየተቃጠለ ቁርአን እየተበጣጠሰ ቁርአን ላይ ድንጋይ እየፈረሰ ቤቱ ገብቶ የሚተኛ ሙስሊም እሱ በስም ሙስሊም ሊመስለው ይችላል። ሙስሊምነቱን የሚያዘውን ነገር ግን እየተገበረ አይደለም፣ ሌላ መንገድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችን አሁን ላይ ቅድም የሆነ ቪዲዮን ሰርቼ ነበር። አይታችሁት ከሆነ ታርጌታቸው የስልጤ መስጂድ፣ የጉራጌ መስጂድ፣ የአማራ መስጂድ፣ የወለኔ መስጂድ እየተባለ እየከፋፈሉ ሲገዙ ህዝቡ አክሴፕት አድርጎ ያንን አጀንዳቸው ወይ ደግሞ የእነሱን ፕሮፖዛልን ተቀብሎ በብሔር ተከፋፍሎ የአሁኑ ትውልድም በብሔር እንደሚጫረስ ሁላችንም እናውቃለን። ጭራሽ ደግሞ በሃይማኖት ተመጣ። ያንን እንክት አድርጎ በልቶ ጨርሶ አሁን ደግሞ ሙስሊሙን ለመከፋፈል ይሄ የጉራጌ ይሄ የስልጤ ይሄ የከምባታ የሚል አጀንዳን ይዞ ዲነል ኢስላምን በዚች ሀገር ውስጥ ለማርከም አጀንዳ ቀርጾ መጥተዋል። ገብቷቸዋል አይደለ? ኮፒ ሊንክ አድርጎ ፕሊዝ ኮፒ ሊንክ ታታባል ሪፖርት የሚያደርጉ አካላቶችም ስላሉ፣ ስለዚህ አንድና አንድ መደረግ ያለበት አሁን ላይ መንግስትን ሳይሆን ጫና ማድረግ ያለብን አሚሮቻችን ላይ ነው። የእስልምና እምነት የፌዴራል የመጅሊስ አመራሮች ላይ ጫና ማድረግ አለብን። ከክልል የመጅሊስ አመራሮች ጋር ቅንጅት ፈጥሮ አንድና አንድ የሆነ ቀጭን ትዕዛዝ ማስተላለፍ መቻል አለባቸው። ከኢትዮጵያ የፌዴራል መጅሊስ የሚመጣውን ትዕዛዝ የክልሎች የመጅሊስ አመራሮች ተቀብሎ በየመስጂዱ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ዱዓ ማድረግም ይሁን ተቃውሞ ማድረግ በአንድ ላይ ካልሆነ በቀር በከፊል አንደኛው ጸጥ ብሎ ሌላኛው የሚቃወም ከሆነ በጎራ እየከፋፈሉ ማሰርም መግደልም ይቀላቸዋል ማለት ነው። አንድ ላይ ግን ከተነሳ
ከፋፍሎ እንደፈለጉ የፈለጉትን ጊዜ የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ። የተከፋፈለ ኃይል መቼም ቢሆን የፈለገ ችግር የፈለገ ኃይል ቢመጣ መቋቋም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ የሚያስፈልገው የመንግስት ድጋፍ ሳይሆን የሙስሊሞች ቅንጅት ነው። የትም ቦታ ሀገር ላይ ያሉት ውጭ ሀገር ያሉት በየቦታው ያሉት ሙስሊሞች አንድና አንድ የሆነን አጀንዳ ይዞ መንቀሳቀስ ነው ያለባቸው። ይህንን ካደረግን የወንድሞቻችን ደምም ደመከልብ ሆኖ አይቀርም። ኦፍኮርስ ደማቸው ደመከልብ አይደለም፣ ሸሂድ ናቸው፣ ለዲናቸው ብሎ ነው እየሞቱ ያሉት። ነገር ግን ሁሉም ቦታ ላይ በተመሳሳይ የሆነ ነገር ከተደረገ መፍትሄም ስለሚመጣ ካሁን በኋላ ለሚደረጉት ጥያቄዎች ህዝበ ሙስሊሙ በአንድ ተመሳሳይ የሆነ ዓላማና አካሄድ ነው መሄድ ያለበት እንጂ በተፈራረቀ እንደዚህ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ማብራት በፈረቃ ምናምን የሚባል ነገር መሆን የለበትም። ያለፈው ሳምንት ጁምዓ በሻሸመኔና በአንዋር መስጂድ ነበር የተደረገው ተቃውሞ። በትናንትናው በሀገሪቷ በሻሸመኔ እንደዚሁም በሐረር እና በጅማ ተካሂደዋል። ነገ ደግሞ በሌላ ቦታ ምናምን የሚባለው ነገር አይሰራም። አንድና አንድ ተቃውሞ አታድርጉ፣ ለጠየቅነው ጥያቄ መልስ እየመጣ ነው ብሎ ከፌዴራል መንግስት ገብቷቸዋል። ከፌዴራል መንግስት ትዕዛዝ ከመጣ ህዝበ ሙስሊሙ ተቃውሞ ትዕዛዝ ተቀብሎ በትዕግስት መጠበቅ ነው ያለበት። ወጣቱ ኃይልም ስሜታዊ ሆኖ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ያንን ነገር ደግሞ እነሱ ባዘዙት ወይ ደግሞ በመንግስት በኩል እየመጣ ያለው መልስ የለም ብሎ ህዝበ ሙስሊሙን በራሳችሁ መንገድ ተቃውሙ ብሎ ህዝቡን አውፍ ካሉ ህዝቡ የሚያደርገውን ነገር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ መደረግ ያለበት የፌዴራል መጅሊስ አመራሮች ላይ ጫና ማድረግ ነው የኔ መልእክት። ኤጋኖ ቦሌወን ኪያ አፋን ለሜኒኑ hanga dandeenyu buleewwan keenya dhimma murteessaadha. Yeroo ammaa keessatti kaayyoon isaanii inni guddaan biyya kana keessatti kaleessa irratti sirnoonni darban ati Amhaara, ati Oromoo, ati Guraagee, ati Kambaataa, ati Siltee jechuudhaan uummata keenya gargar qoqqooduudhaan biyyatti hanga fedhan bulchanii jiru. Isinii galee sirni inni dhufe kun ammaa kun ammoo yookaan ajandaan inni jibbana dhufe kun immoo kaleessa jechuudha uffata huccuu ofirraa baannee mormaa ol agarsiisaa turre. Uffata ofirraa baafnee mudhii ol agarsiisaa turre. Amma immoo guutuudhuma huccuu ofirraa baasaa qullaa gabayaa keessa deemaa nu jedhan. Amantaa keessaniin wal gargar baasaa. Kana jechuun fafa guddaadha, caba guddaadha uummanni keenya wanti hubachuu qabu. Isinii galee fafa guddaa caba guddaadha jechuudha. Kun akka hin taaneef ammoo namni kamiyyuu miira keessaa ba'ee yeroo kana keessatti ajaja jechuudha majliisa federaalaa irraa darbu hundi namaatu isinii galee magarsaa kan jettu kun mangaagaan kee dhabuu keessaa ajandaa jijjiirsuudhaaf itti mataan keetu amaariffa dursite jedha. Jalqaba irratti afaan Oromootiin dubbadha konkaa magarsaa jedha margi kee abadu. Hundi namaatu ajaja federaalaa irraa dhufu jechuudha. Isinii galee ajaja federaalaa irraa dhufu yookaan majliisa federaalaa irraa dhufu masjiidonni naannolee hundumti fudhatee yoo mormiis ta'e yoo du'aa gochuus ta'e yoo ammoo cal'isuus ta'e jedhe bifa wal fakkaataa ta'een adeemuu danda'uu qaba malee naannoo tokkorraa yeroo hiriirri ba'amu naannoon biraa cal'isee taa'a yoo ta'e gaaga'aman barbaachifnee fi lubbuun barbaachif lubbuu baasitii yeroo isaan eegganneef akkuma sana ammoo barbaachisaan taane kafaluuf nu affeera jechuudha. Isinii galee yoo wal faana dhumuuf ta'e illee wal faanuma dhumuu yoo ta'e illee waliigala akka biyyattiitti yoo ta'e malee firqaadhaan inni naannoo tokkorraa hiriirri ba'amee naannoon biraa cal'isee saraatee manatti galu dhugaadha keessi isaanii gammadee yookaan keessi isaanii fudhateetii miti. Musliima yommuu taatu rakkoo musliima irra ga'u si dhukkubsa sitti dhaga'ama. Garuu biirokraasii faana bulchiinsa naannoo sanarra jiruutiin uummanni keenya jechuudha osoo keessi isaa fedhiin isaa uummata kanaaf sagalee ta'uu barbaadu ukkaanfamee kan taa'u jira. Kun akka hin taaneef ammoo yoo waloodhaan kan bobba'amu ta'e jedhe lubnillee humna argata jechuudha. Lubnillee hamilee argata, lubnillee onnee argata jechuudha. Kana kan gochuu danda'u immoo isinii galee kana kan gochuu danda'u immoo majliisa federaalaa akka biyyattiitti uummanni islaamaa qabu gaafii sirrii mootummaa gaafate mootummaan deebii isaaf deebise informationii update ta'e uummataaf dhiyeessaa
gama mootummaatiin deebi'u yoo jiraate jedhe mootummaan kana naaf deebise akkana gochuu qabna kan jedhu propozaala uummata kanaaf kaa'anii uummanni kun deebii gama isaaniitiin dhufu kana taa'ee eeggachuu qaba jechuudha. Isinii galee federaala irraa deebiin hin jiru yoo ta'e jedhe uummanni kun mana rabbiitti irraa diigame jedhe waan ta'eef mana diigame kana akka bakka bu'amuu fi uummanni gaaffii deeffatu itti fufa jechuudha. Isinii galee kanaafuu uummanni yeroo ammaa irratti dhiibbaa gochuu kan qabu mootummaa caalatti majliisa federaalaa akka biyyattiitti jiran irratti. Maaliif amiirri kan koo yookaan dursaan kan koo isaan jedhee uummanni bakka sanatti bakka isaan eegu. Bakka sana kan ta'an isaanii okkutee wayiitti dhaqanii waa wayii nama affeeluudhaaf miti yookaan biddeena yookaan beekee waqii wayii namaaf hojjechuuf miti. Uummata kana uummata musliimaa irratti rakkoo qaqqabu gaaffii uummanni gaafatu deebisuudhaaf erga ta'eeti kun ammoo gaaffii guddaadha. Gaaffii diigumsa masjiidaati. Kanaaf ammoo uummanni akka biyyattiitti jiru jechuudha. Uummanni islaamaa akka biyyattiitti jiru. Naannoo Oromiyaa keessa yookaan naannoo Siltee keessa yookaan naannoo tokko keessa waan akkasitti bahamuu qabu miti kun jechuudha. Wal faana bifa qindoomina qabuun bobba'uu danda'uu qabu jechuudha. Isiniif galee akkasin isiniin jedhaa ani tooppikiin fudhadhee dhufe isa kana uummanni keenya yeroo ammaa irratti xiyyeeffannoo inni gochuu qabu majliisa federaalaa irratti xiyyeeffannoo gochuu kan qabu. Gaaffii kana jabeessuu kan qabu. Deebii himuun deebine kan jedhee peejii isaanii jala feesbuuka qabu. Peejii isaanii jala deemee isaan cinquu kan qabu jechuudha. Isaan gaafachuu kan qabu jechuudha. Qaamota waan kana keessaa harka qaban irratti gaaffii dhiyeessuu kan jabeessuu qabu jechuudha. Kanan isiniin jedhaa yaada yoo qabaatanii jettan kanarratti akkuma san gama keessaniin yaada dabalatan yoo jiraate jedhe balballi banaan galtanii dhiyeeffachuu dandeessu. Eetuun dhimmoo chaachin በዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ሌላ የምትጨምሩት ሀሳብ ካላችሁ በሩ ክፍት ነው፣ መግባት ትችላላችሁ። ገስቱን ዘግቼ ነው የምከፍተው። በዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብቻ ነው። ሌላ ተያያዥ ጥያቄዎች ምናምን አያስፈልገኝም። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብቻ ገስቱን ዘግቼ እንደ አዲስ እየከፈትኩኝ ነው። ያው ገብታችሁ ሌላ ነገር እንዳታወሩ ነው ገስቱን የከፈትኩኝ። እንደ አዲስ አእምሯችሁ ጋር ተነጋገሩና ይመለከተኛል የምትሉት አካላቶች ብቻ ገስት መላክ ትችላላችሁ። አጀንዳ ከነ ወጅን ከወል ቀበቱ ለኩል ይወንኪ አጀንዳ ብራክሴ